Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixata har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti loltoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti dilbata kaleessaa jechuun guraandhala 24 bara 2016 lolli banamuusaa ibsame biyyoota 5 dura muddama magaalattii keessatti uumame taansee ta'u jiraattonni VOA'n dubbise ibsanii jiran. Yaaddoo nageenyaaf jecha kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafate namni hojii dhuunfaa irratti bobba'e jiraataan magaalaa Shawaa Roobit tokko haala muddama sanaaf walitti bu'iinsa sanaa ibsee jira. Shawaa Roobitiin dabalatee gandeen baadiyyaa aanaa qabat irrattis hidhattoota faannoof loltoota mootummaa gidduutti dhukaasii takka hammaatee takka qabbanaawaa akka ture jiraataan magaalattii kun dubbataniiru. Lolli dilbata kaleessaa gara magaalaa Shawaa Roobititti babal'ate kun guyyaa sa'a 8 hamma galgala sa'a 4 ta'utti ka ture ta'uu kanneen yaada isaanii kennan kun dubbataniiru. Lolli meeshaa gurguddaadhaan geggeessame sun halkan qabbanaa'ee ka ture ta'us wixata har'aa yeroo hamma tokkoof irra deebi'ee kan ka'e ta'ullee dubbataniiru. Lola kanaan lubbuun namoota darbuuf qabeenya manca'uu isaallee dubbatanii jiran. Aanaa qabeet gandeen baadiyyaa Bayilan Wacoof Tarree keessatti meeshaa guddaa dhuka'een namoonni du'an jiraachuuf yeroof namoonni lakkoofsi isaaniin beekamin rasaasaan madaa'ullee jiraattonni kun ibsanii jiran. Namoota du'anis ta'e kanneen madaa'an ilaalchisee hospitaala sadarkaa duraa Shawaa Roobit irraa ragaa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Kantiibaan magaalattis bilbilli isaaniin ka'u ergaa barreeffamaa barreeffameefis deebiin kennine. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu dhiyeenya VOA'f ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa seera siiviilotaaf eegumsa gochuu qaba. Raayyaan waraanaaf walumaa gala humnoonni nagaa eegumsa mootummaa waraana hanga ammaa geggeessameen namoota nagaaf waaltaalee siiviilii irratti haleellaa hin raawwanne jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Mootummaan namoottan naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turanii gara qe'ee isaaniitti deebisuu jalqabuu isaa Ochaan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoo hanga tokkos akka qabu mul'iseera. Oduun kun kunooti. Mootummaan kanneen naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turan gara qe'ee ofiitti deebisuu jalqabuu isaa Ochaan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoon hangi tokko isa mudachuu isaallee ibseera. Buqqaatonni naannoo Amaaraa irraa buqqa'an gara qe'ee isaanii akka deebi'aniif mootummaan haala kan mijeesse yoo ta'u qajeelfama kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an ka sadarkaa addunyaa hojiirra oolchuu ilaalchisee garuu rakkooleen hangi tokko mudachuusaa UN Ochaan beeksiseera. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa jimaata galgala ibsa baaseen hanga ammaatti buqqaatota 4,100 keessaa 1,530 guraandhala 26 qabe naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaaniif godina Walloo Kibbaarraa ta'an qubsuma yeroo fi lixa Wallaggaa, dhiyaa Wallaggaaf godina lixa Shawaa kan naannoo Oromiyaa qubsiisamaniiru. Hawaasni gargaarsa namoomaa haala deebisanii qubsiisuu sadarkaa addunyaa waliin adeemsa wal simu keessatti mootummaan haala ijaaraa ta'een hirmaachuu akkasumas deeggaruuf gitoota isaa sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waliin yeroo hedduu wal argee jira. Akka qajeelfamaatti Ochaan akka jedhetti kanneen gargaarsa namoomaa kennan deebi'anii qubsiisamuun baqattootaa ulaagaa kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anii guutuu qaba. Sunis fedha ofiin itti beeksisame akkasumas mala kabajaa qabuun ta'uu qaba jedhee jira. Buqqaatonni kun gararraa buqqa'anitti deebifamuun ifaaf ifatti mootummaan kan geggeessamuuf rakkoo buqqaafamuu biyyattii keessa jiruuf furmaata waariinsa qabu fiduuf yaaluu isaati. Kanaaf jecha michoonni gargaarsa namoomaa marii jalqabaaf deebifamuu buqqaatotaa keessatti hirmaanne mootummaan kana ka beeksise erga karoorri ba'ee xumurame buqqaatonni kun deebifamuu jalqabanii booda ta'uu Ochaan ibseera. Angawaa gameessi Oromiyaa kan maqaan isaanii hin tuqamne VOA'f akka ibsanitti adeemsa buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebifamuuf rakkoo mudate ilaalchisee ibsi gamtaan kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Dooniin daldalaa Ruubii Maar jedhamuu fi qabeenya Biriteen jalatti galmeeffame erga garee hidhattootaa Yemen keessa socho'an huuttuudhaan rukutame booda Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiraachuun isaa hanga'oonni mootummaa Yemen beeksisanii jiru. Dooniin kibba Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiru kun xaa'oo toonii 41,000 ta'u boba'aan isa keessaa dhangala'aa jiru bakka maayilii 18 ta'u irratti lolaa'uudhaan bishaanicha xureessuu akka danda'u ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan walakkeessaa beeksisee jira. Sababuma haleellaa Galaana Diimaa irratti raawwachaa jiruun kanaan kan ka'e
keebiliin intarneetaatii fi telekominikeeshinii kan addunyaa wal quunnamsiisuu fi galaana diimaa jala diriirfame 3 cituu isaa dhaabbanni kominikeeshinii addunyaa Hong Kong irraa beeksisuu isaa maddii oduu ajaansi Associated Press Dubai irraa gabaasee jira. Gareen huttuu sarara kominikeeshinii kana irratti miidhaa akka hin geessise kan ibse yommuu ta'u, sarara kana deebisanii walitti hidhuudhaaf yookaan immoo suphuudhaaf ji'oottanii akka fudhachuu danda'us beekameera. Gara oduu biraatti yommuu darbinu manni murtii waraana Somaaliyaa miseensota garee finxaaleeyyii Islaamotaa ta'an 6 irratti murtii du'aa dabarsee jira. Manni murtii kun yommuu namootni dhalata biyya alaa ta'an irratti murtii akkanaa dabarsu yeroo jalqabaatiifis jedhameera. Kan hamma tokko ofiin of bulchitu kutaa Somaaliyaa kaaba gama bahaa Puuntlaand keessatti kan argamu manni murtii waraanaa loltuu biyyoota alaa garee finxaaleeyyii Islaamummaa Somaaliyaa keessa jiruuf lolu kan ittiin jedhe lammiiwwan Morookoo 6 murtii du'aa itti muree jira. Namoonni kun ka Somaaliyaa seenaniif musliimotaaf lammiiwwan Somaaliyaa miidhuu akkasumas biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf jechuudhaan dura ta'an abbootii murtii naannoo Puuntlaand Alii Ibraahim Osmaan kamisa darbe dubbatanii jiran. Namoonni 6 kun Mohammed Hassan, Ahmed Nagwaa, Khalid Laataa, Mohammed Ahmed, Redwaan Abduseen, Ibraahim ka jedhaman yoo ta'u oliyyachuu ka danda'aniif itti milkaa'an taanaan rasaasaan reebamanii akka du'an ibsameera. Itti dabalees lammii Itoophiyaa tokkoof ka Somaaliyaa tokko hidhaa waggoota 10 kan itti murtaa'e yoo ta'u lammii Somaaliyaa ka biroon ragaa ga'an waan hin argamneef jecha walaba gadhiisameera. Namoonni kun bakka bu'umsa seeraa argachuu isaanii yookaan eessatti akka hidhaman hin beekamin jira. Namoonni 8 kun garee finxaaleeyyiitiin gowwoomsamanii itti makamuu isaaniif biyya ofiitti deebi'uuf fedhii qabaachuu isaanii Osmaan dubbatanii jiran. Osmaan akka jedhanitti lammiiwwan Morookoo 6 maadhee ISIS ka gaarreen Kaalmiskaat Somaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti leenjii fudhataa turan jedhan. Lammiiwwan Morookoo kun waaltaa daldalaa kataate naannoo gaarreen Bosaasoo gama bahaa keessatti qabaman. ISIS dameen Somaaliyaa garee hidhata Alqaayidaa qabu Alshabaabiin kan hundaa'e bara 2015 keessa ture. Gareen kun jiraattota naannoo dararuuf haleellaa geggeessuudhaan beekama. Manni murtii waraanaa Puuntlaand lammiiwwan alaa ISISitti makaman jechuun ennaa adabu kun ka jalqabaati. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Kaamilaa Hariis waraanni Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka dhaabbatu erga waamicha taasisanii booda hangawaa Israa'elii wajjiniin wal arguudhaaf akka jiranu beekameera. Odiin kunis kunooti. Itti aantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kaamilaa Hariis hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa akka tolfamu waamichi ta'ee guyyaa tokko booda miseensa kaabinee waraanaa Israa'el Beenz Gaantz waliin wixata har'aa Waayit Haawusitti wal arguuf jiru. Aangawaan Waayit Haawus tokko akka jedhanitti mariin kun miidhaa namoota nagaa lammiiwwan Faalisxiin irra ga'u dhukaasa dhaabuun hatattamaa akka tolfamuuf namoota booji'aman gadhiisisuu akkasumas gargaarsi gara naannoo sanaatti ergamu akka dabalu irratti kafuulleffate ta'a jedhamee eegama. Itti aantuu pirezidaantiin nageenya namoota hanga miliyoona 1.5 kanneen raafaa keessa jiraniif yaaddoo qaban ibsanii jiru ka jedhan aangawaan kun garuu Israa'el doorsisa shororkeessummaa Hamaas itti fufee jiru ofirraa ittisuuf mirga qabdi jechuu isaanii ibsaniiru. Gaantz gama isaaniin ibsa kennaniin gorsaa nageenya biyyoolessaa Waayit Haawus Jeek Suliivaaniif miseensota koongiresii Riippaabilikaanotaaf Dimookiraatotaa waliin akka wal argan mirkaneessaniiru. Hariis haasaa dilbata kaleessaa dhageessisaniin waamicha dhukaasa dhaabuu ka dhiyeessan yoo ta'u kunis waamicha cimaa hanga ammaatti bulchiinsi Baayiden waraana kana dhaabuuf dhiyeesse keessaa isa tokko. Hariis akka jedhanitti haala hamtuu Gaazaa keessatti mudate yoo ilaalle dhukaasa dhaabuun hatattamaan jiraachuu qaba jechuudhaan walga'ii yaadannoo waggaa kan mirga namoomaa lammiilee Salmaa Alabaamaa guddicha irratti sirna qophaa'e irratti ennaa dubbatanitti uummata achitti walga'e harka rukutuu guddaadhaan simatee jira. Hariis itti dabaluudhaan balaan Hamaas uummata Israa'el irraan ga'ullee dhaabachuu qaba jechuudhaan namoota walitti qabamanitti himan. Bulchiinsi kun Masriif Qaataar waliin ta'uudhaan torban 6 lolli akka addaan citu gidduu seenuudhaan namoota Hamaasiin booji'amanii jiran akka gadhiisaman akkasumas gargaarsa guddaa gara Gaazaatti erguuf hojjechaa tureera. Ayyee amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina lammiileen Yuunaayitid Isteetsi qibxata borii kutaalee biyyattii hedduu keessatti paartiilee ramman bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa dhufuu fi kaadhimamtoota dorgomanii fi sagalee kennuudhaaf deemu.
torban darbe keessa paartii Dimookiraasii kan bakka bu'an Joo Baayidanii fi paartii Riippaabilikaanotaa akka bakka bu'anu kan eegamanu Doonaald Tiraamp bakka adda addaatti qeeqa walirratti dhiyeessaa turanii xumuraniiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Iglesiyaas dhimma kanarratti qopheessite jaallannee gammadaa akka taanutti nu dhiyeessiti. Ijoolleewwan biyya Yuukireen ammi tokko akkaataa haala jireenyaa haaraa wajjiniin wal baruurra jiru. Ilaali, kun mana namni keessa hin jirredha. Kanaafuu balaa qabeessa ta'uu danda'a. Sababiinsaas dhuka'awwan keessa jiraachuu malu. Kana kan jette barsiistuu oolmaa daa'immanii Yuukireen keessatti argamtuuti. Ijoolleewwan magaalaa Tiriippiin keessa jiran kun umuriin isaanii waggaa 3 fi 4. Torbanitti guyyaa tokko barumsa of eeggannoo addaa qabu. Siveetlaanaa Kiraabeetis barsiistuu ijoolleewwan mana barumsaa idilee hin jalqabneeti. Mana barumsaa isaanii keessatti waan barattootatti dubbatan ilaalchisee akkana jetti. Haala kamiinuu taanaan waan lafarratti argan akka hin kaafne ijoolleewwaniif ibseen jira. Karameellaallee yoo ta'e dhukaatota yookaan fanjii kiyyeeffame ta'uu danda'a. Waraanni Raashaa kan magaalaa Arpiin qabate jalqaba ji'a Bitootessaa bara 2022 erga waraana guutuu Yuukireen irratti labse ji'a tokko booda jechuudha. Miseensonni waraana Yuukireen yommuu magaalicha gallakkisanii bahanu kiyyoo dhodhowaa dhadhaabanii kaan immoo lafa keessa awwaalanii deeman. Yeroo ammaa barattoonni Yuukireen umurii hundarra jiranu haala yeroo waraansaa keessatti balaa isaan mudachuu danda'u irratti barumsa argachaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waan kanaa ijoolleetti dubbachuun ulfaataadha. Garuu akka gochuun narra jiru nan beeka. Taphaawwan adda addaa kan akka kitaabotaaf waa'ee albuudaa, boombii, dhukaatotaa ni jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF barattoota oolmaa daa'immaniitii fi dursa mana barumsaa idilee keessa jiranuu fi barumsa of eeggannootii fi meeshaawwan laachaa jira. Daamiyaan Raans UNICEF Yuukireen irraa akkas jedhu dhimma kanarratti. Hordoftoota keenya gabaasni kun dogoggora teeknikaatiin kan isin dhiyaatedha. Gabaasni keenya itti aanu daldaltoonni bunaa karaa alaatti erganu yookaan immoo sirna veertikaal jedhamuun gara alaatti erganu maallaqa keenya argachaa hin jirru jechaa jiru warra biyya keessaa jechuudha. Abbaan taayitaa bunaatii fi shaayee Itoophiyaa gama isaatiin daldaltoota eeyyama daldaltootaa kana irratti hojii hojjechaa jiraachuusaa ibsee jira. Galmoo Daawituu dhimma kanarratti gabaasa qopheessee harkaa qaba. Waliin haa caqasu. Obbo Siisaay Habtee jiraata magaalaa Yaayyooti. Dhiyeenya karaa veertikaalii jedhamuun bunni alergii kan qarshii miliyoona 4tti tilmaamamaa jedhan kan gabaa giddu galeessaaf karaa maamila isaanii dhiyeessan ji'ootaaf kaffaltiinsaa qabamee jira jedhu. Amma akka fakkeenyaatti barreen gaddaa buna ganfee ji'a 3 darbeera. Garuu birrii isaa immoo wanaanaan galle. Nan kadhaa sababa markabaanii maali waan jedhu kaasu birrii kana kennuu hin dandeenye. Garuu birrii nuti fudhannee kana hojjenne birrii baankiiti. Baankiin nurratti guyyaa guyyaadhaan dhala. Jarri birrii sanaa nu galchaa hin jiranu. Kanarraan kan ga'e amma bunni qonnaan bulaa harkaa yeroo itti gabaatti dhiyaataa jirudha. Waan ittiin binneetillee deebisneetiyyuu jarumaafuu erguudhaaf dinagdee biyyaa keessatti immoo sochii jiru riilaaksii gochuudhaafu birriin naannoo ekspoortarii irraa liqiidhaan fudhatanii galchanu baay'ee rakkoo keessa daldalaa galchee jira. Obbo Siisaay amma kana daldalaa hedduun kan keessumaa liqa baankiin alergii irratti hirmaataa jiran kisaaraaf saaxilamanii hojii ala ta'anii kan jiran jiraachuu himu. Caarataa mana kanatti baasuudhaaf jarreedhaan attach goonee dabdaabbii wajjiniin amma ekspoortariitti erguutti. Iccitii amma kanaa baasnee ergaa jirra. Wanni keenya qabamaa jira. Warshaan keenya qabamaa jira. Ijoolleen keenya bakkeetti hafaa jiru. Inuu birrii baankiitiin hojjenna. Akka aangawaan biiroo daldalaa fi walitti hidhamiinsa gabaa Oromiyaa VOA'dhaaf torbeen dura waraabbii sagaleetiin ala ibsanitti karaa daldala veertikaalii jedhamu kana bunni naannoo Oromiyaa irraa gabaa giddu galeessaaf dhiyaate kan birrii biliyoona 1.3tti tilmaamamu daldaltoota dhiyeessanii fi kaffaltiinsaa hin raawwatamne. Itoophiyaan alergii bunaa irraa gatii fooyya'aadhaa jedhamu kan isheen argatte bara 2014 ture.
Obbo Shaafii Umar itti aanaan hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa bunarraa bara 2014 galiin doolaara biiliyoona 1.4 bara 2015 sababa rakkoo diinagdee addunyaa mudate jedhanii galiin doolaara biiliyoona 1.3 argamuu VOA'f himanii jiran. Aanaan Aallee aanutii Iluu Abbaaboor oomisha bunaan maqaa dhaaman keessaayyuu as kan jiran qonnaan bultoonni gabaa bunaa baranaarraa abdii hin qabnu xiqqaadha jedhu obbo Kamaal Shamsuu fi obbo Abdullaziis Mahamad Isaa buna oomishu. Wali simu ciraa wajjin Furaansaa wajjin simu bunoo eega bunni bilchaate kutee qixxeekin herreega isaa buusee herreega isaa jechuu danda'u. Bu'aa argataa hin jiru gabaa addunyaa irratti gabaa kufe jedhu wantoonni tokko gama mootummaatiin itti ilaalamee hojjetamuu qaba. Gatii irratti baay'ee gadi bu'aadha baay'ee hamma isaan malee argataa hin jiru. Gama oomisha bunaa kanaan kan komiin irratti dhiyaatu qulqullina bunaati. Kanaafis barana eeggannoodhaan funaannee jedhu qonnaan bultoonni. Obbo Ascannaaqii Admaasuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa Iluu Abbaaboore. Kanaaf aanaalee godina keenya keessa jiran hundatti bakka bittaa gurgurtaan bunaa gaggeeffamu keessatti daldaltoonni mana qopheeffatanii bakka itti bitan qopheeffatanii achi keessa qofatti akka jarri bittaa gaggeessanuu fi haala duree hundumtuu xumurame labsii bunaa duwwaa eegaa akka jiru carraa kanaan ibsuu barbaada. Sababni isaa kunis qulqullina bunaa keessaa gahee tokko waan ta'eedhaaf jechuudha. Lafa hektaara 200,000 olirraa oomisha toonii 100,000 fi 60,000 eegnaa kan jedhan obbo Ascannaaqiin kana keessaa tooniin 96,000 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf kan yaadamedha jedhu. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa barana buna toonii 300,000 fi 50,000 gabaa biyyoota alaaf erguuf qophiirra jira. Obbo Shaafii Umar itti aanaa hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa tarkaanfiiwwan dhaabbati isaanii fudhateen galiin bunarraa Itoophiyaan argattu ol ka'aa akka dhufe VOA'f himanii karaa alergii bunaa vertikaalii jedhamu kana rakkina mudate kanaaf ammoo tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhanii jiran. ኦልሞስት እንደዚህ የሚያደርጉ ላኪዎችን ለይተን ለብቻ አሁን አግደናል። akkas jedhu obbo Shaafiin warra alergitoota akkas raawwatan adda baasnee bittaa fi gurgurtaa bunaa keessaa dhogginee jirra. Haga kaffaltiisan raawwatanitti warra alergitoota qofaa miti dhiyeessitoonni qarshii fudhatanii buna hin dhiyeessinellee jiru. Kana raawwannee furuudhaa fi sirna hordoffii haaraa qopheessinee hojiirra oolee jira. Namni takka utuu buna hin dhiyeessin qarshiin fudhatu otoo kaffaltii bunaas hin raawwatin buna alatti ergu gabaa irraa hin fudhatu jechuun dubbatu. Sirni alergii kun bara 2013 sababa cancallii dheeraa dhaabbata daldala oomisha